Harka fuuna daawwattoota hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun sagantaa keenya kan oduu guyyaa har'aati. Sagantaa oduu guyyaa har'aa kan qabatee isiniif dhiyaate an Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi hanga xumura sagantaa keenyatti bilisootiif sheer, laayik, saabskiraayib gochuudhaan nu hordofuun dagatina. Oduu gammachiiftuu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo Waboo Gurraandhala 3/2023 irreef gaachanni uummata Oromoo Bongoleelee Oromiyaa garagaraa keessatti tarkaanfii laalessaa humna yartuu diinaa irratti fudhateen jifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboo yaaddeessaa diinaa ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo yaaddeessaa fi daareessaan diinaa Waboon Gurraandhala 2/2023 tarkaanfii humna yartuu tiksee sirna dulloomaa Itoophiyaa irratti fudhateen Dambidolloo keessatti akka baala mukaa harcaasuun hedduu ajjeesee hedduus madeessuun hedduu booji'ee meeshaalee waraana garagaraa irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisuun ilmaan Oromoo badii tokko malee mana hidhaa keessa yeroo dheeraaf gidirfamaa jiran hedduu bilisa baasee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon abdii biyyaa ifoomsee jira. Itti fufuun irreef gaachanni uummata Oromoo Waboon abdii biyyaa Gurraandhala 2/2023 zoonii kibbaa Qonnaa Gujii Lixaa Aanaa Bulee Oraa Ganda Doggoo iddoo addaa Baddaa Maggadaa jedhamtuun beekamtu keessatti Gurraandhala 1/2023 sa'aatii 10:40 irraa kaasee hanga ganama sa'aatii 12:30tti gaggeessee tureen loltoota PP kutaa waraana 38ffaa murna biltiginnaa Itoophiyaa saamichaaf duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachuuf bobbaafaman guutumatti dhabamsiisuun loltoota isaanii 250 harkaan qabee itti dabaluun qawwee AKM 300 fi jaha diishkaa tokko BKM 6 rasaasa 6,000 boombii 16 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon abdii sabaa ifoomsee jira. Reeffa isaanii kaafachuu dadhabuun bakkee irra ciciisaa jiraachuunis dhagahamee jira. Bifuma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon Baashaggar Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolcha keessatti tarkaanfii fudhateen humna diinaa hedduu daareessee jiraachuun ifoomee jira. Gurraandhala 1/2023 irreef gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Birraan Jaalladhii Gammadaa Buttaan Heebbaa Arsii Godina Baashaggar Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa Ganda Harooressa Qalboo iddoo addaa Gaara Alootoo keessatti Gurraandhala 2/2023 lukkeelee diinaa maqaa sakattaa Waboon bobba'an kanneen sirna dulloomaa kufaatii irraa dandamachiisuuf saamichaaf bobba'an hattee itti hidhuun adabuun lola guyyaa guutuu ganama sa'aatii 2 irraa hanga sa'aatii 12tti gaggeessee loltoota diinaa 20 ajjeesuun 30 ol madoon adabee meeshaalee waraanaa AKM 12 hidhannoo guutuu waliin rasaasa AKM 200 gumbii snaaper tokko irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gootichi waraana bilisummaa Oromoo oolchee jiraachuu Waboon ifoomsee jira. Kana malees miseensota poolisii humna addaa tokko hidhannoo guutuu waliin booji'ee jiraachuus beeksisee jira. Humni tika PP wallisaa Falmataa Kabbadaaf wallistoota biroo 2 hidhuun dhagahamee jira. Gurraandhala 2/2023 guyyaa kaleessaa jechuun Gurraandhala 2/2023 artistii Kabbadaa Magarsaa magaalaa Finfinnee keessatti humna poolisii Finfinneen bakka Abaaboo Koondiniyeem jedhamutti hidhamee jiraachuunis maddeen bilisootiif himanii jiru. Wallisaan Falmataan yeroo adda addaatti humnoota PP qabamee hidhamuu turuu ni yaadatama. Oduma wal fakkaattuun kutaa Finfinnee sulultatti galgala har'aa sa'aatii 12 irratti wallisaa Mimoonaa Dachaasaa fi Fiqiruu Boojaa mana nyaataati humni badii PP ukkaamsee sirna biltiginnaa qaroo Oromoo kan ta'an hidhuun jabeessee itti fufee jira. Gurraandhala 2/2023 murni aartistoota Oromoo ajjeesuuf ka'ee abbaa isaanii irraa godaansisuuf qabee hidhuu fi dararuu bare ammaas bifa haarawaan
hojii isaa idilee itti fufuun handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti aartistii Oromoo Falmataa Kabbadaa dabalatee weellisaa Nimoonaa qabanii hidhuun dhagahamee jira. Murni aartistoota qaqqaalii dantaa Oromoo hin sharafneef quuqama saba isaaniif kallattii aartistiin ibsatan qabee hidhuu handhuura Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessattis aartistii Falmataa Kabbadaa qabanii achi buutee erga dhabamsiisan booda magaalaa Finfinnee Idoo Baaboo kondominiyeemii keessatti argamuun maddeen bilisootiif himanii jiru. Aartistooti miidhaa saba isaanii irra gahaa jiru obsuu dadhabuun bifa aartiin ibsatan cufa adamsee kaanis hidhuun murni kun erga aangootti ol dhufe aartistoota jajjaboo kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan ajjeesuun hedduu ammoo hidhaaf saaxilee jiraachuun ni beekama. Murni PP goleelee Oromiyaa garaagaraa keessatti Walloo, Wallagga, Gujii, Harargee dabalatee magaalota xixiqqoo adda addaa keessatti garaa ofiif jecha naftanyaa waliin uummata nagaa hiraarsaa jiraachuu itti fufee jira. Egaa Oromoon arrallee maal keessa jira, maal eegaa jira? Yeroo Oromoon akka Oromootti ka'ee falmatee sirna tortoraa bara baraan haadhaaf abbaa, obboleessa obboleettii teenya hiraarsaa ajjeesaa ilmaan akka Oromootti dugugachiisu kana xumura itti goonu yoomiin gaafii balbaltuu yeroo ammaa sabboontotaaf qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo quuqama sabaa qaban hedduu onnee isaanii keessaa finiinaa jirtudha. Oromoon hanga har'aa kan hubatuu dadhabee nyaaphi yookiin diinni Oromoo seenaa keessatti sardhaas ta'e kaleessaas kan ture gantummaa fi jaarsummaa ta'uu hubachuu dhabuu isaati. Kanaas akka ta'e baree ka'ee falmachuu qaban dhaamsa Oromummaati. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabamaa sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti qophiilee bilisootii fi waliin turtii gaarii isiniin jedha. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Falmataa koo dhufan tolaare. Keenaaf kootu qabnaa naare. Anan garree if barsiisuure. Anan barree if barsiisuure. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee. Dirrisee dhufa labsee abbaan biyyaa kee abbaa saarra marsee.